السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت هردفت برسيسا أوروماب. الحمد لله أنك كوت نجينك يا خنجال الله كن كبجادا بك جرتني سناجي سوءجا هردفت تنتيا فيديو رهنا كيستي أكو مايرو درب وادا سنيف سنة حالة توبيا تولام بالبلا شورن دسن اسن أرجسيس يمكن اسم برسيس جي وادا سنيف سنة ترى بريفون تك فيسبوك ورتي بفنوكيات سنيف مرتسيتن ترى جودا كنا في حرانتنا haala Itoophiyaa tolaan yookiin bilaasha mijjaana haasuu dandeessan isin argisiisa jechuudha. Akkasuma biyyoota kee jirtanillee jechuudha. Biyya feetan jechuudha haala tolaan bilbilachuu dandeessan isin argisiisa sirriitti na hordofaa jechuudha. Egaa xumura sagantaa kiyyaatti jechuudha. Egaa hordoftoota xiyyaa viidiyoo kana share invite godhuudhaan namoota baay'ee biraan akka nuuf geessan asumaan isinitti dhaamannaa jechuudha. Egaa hiriyoota xiyyaa gara barumsichaatti darbu duratti jechuudha. Warroonni hagarraa YouTube channel keen argina akkasuma subscribe godhuu jiraatan akka subscribe nu gootan kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Okay, subscribe godhuudhaaf YouTube channel keessan ni galtu. Egaa haala kana YouTube channel keessan ni galtu. Achi booda jechuudha bakka searching irratti jechuudha. Barsiisa Oromoo appetanii barreessitu jechuudha. Barsiisa Oromoo appetanii search gootu jechuudha. Egaa hiriyoota xiyyaa bifa kanaan profile keessanii baarratti klik gootu. Achi booda haala kana jechuudha subscribe kan jettu ni jirti jechuudha. Kan jalatti klik irratti ni gootu jechuudha. Egaa haala kanaan bifa diimarraa bifa kanatti jijjiiramti. Akkasuma harka mirgaatti wanni kun tunni baatee irratti klik ni gootu jechuudha. Akka dafee notification isin bira ga'u yeroo viidiyoon asirratti gadhiifame. Egaa viidiyoo baay'ee asirra jira dhuftanii akka asirraa is birattan irratti naffeerra jira. YouTube channel kana subscribe godhuudhaan asirratti barumsa babbareedaa asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Okay. Gara barumsichaattiin isin dabarsa. Yeroo gara barumsichaatti isin dabarsuun duratti jechuudha waan kan sirriitti isiniif galcha jechuudha. Egaa dheengadda jechuudha bifa Nookiyaatiin isin post godhe jechuudha. Namoonni tokko yeroo komentii tokko laalu Nokiyaa malee hin ta'u Nokiyaa hin qabnu warroon jettanillee ni jirtu na fakkaata. Ni ta'a jechuudha mobaayila hundarratti ni ta'a jechuudha. Ani wanniin bifa Nokiyaatiin post isiniif godheef namoonni baay'ee mobaayila guddaa kanarratti waan shariyaa baay'inaa neetii kana fayyadamaniifan bifa Nokiyaatiin post ni godhe jechuudha. Jechuun waan Nokiyaan danda'amuuf kanan post isiniif godhe jechuudha Nokiyaa irratti jechuudha. Bifa Nokiyaatiin jechuudha. Mobaayila guddaan inni ta'a garuu mobaayila guddaa kana namoonni baay'een neetumatti fayyadamu malee itti saala itti fayyadamu na fakkaata. Kanaafan bifa Nokiyaatiin post ni godhe malee bilbila hundarratti ni ta'a jechuudha. Itti aansuun wanni isiniif himuu barbaadu jechuudha. Wanni kun jechuudha daqiiqaa 4 free isiniif kenna jechuudha. Fakkeenyaaf biyya bilbiltan jechuudha biyya kee jiraatan jee yoo Itoophiyaa bilbiltan jee Itoophiyaa san yeroo bilbiltan abbaa irratti bilbiltan sanitti daqiiqaa 4 isiniif kenna jechuudha haasaa jechuudha isinii galee daqiiqaa 4 san yeroo isiniif kenna daqiiqaa 4tti ni dhaabbata jechuudha. Yeroo daqiiqaa 4tti dhaabbate amma deebitaniituma garagartanii bifumaan amma isin argisiisu jechuudha. Deebitanii fudhattu jechuudha. Yeroo fudhatan ammallee nu bilbiltu jechuudha. Daqiiqaa 4 isiniif kenna garuu deebitanii yeroo 100 fuutanii daqiiqaa hanga feetan haasuu dandeessu jechuudha. Isinii galee daqiiqaa 4 kanaa jechuudha. Biyya kee jiraatan jee Itoophiyaa yeroo bilbiltan jee daqiiqaa 4 isiniif kenna jechuudha. Garuu guyyuutti daqiiqaa haga barbaadan isiniif kenna jechuudha. Irra deddeebisanii yeroo fuutanii haasoftan jechuudha. Isinii galee waan yeroo tokkoon yeroo lamaan dhaabbatu jechuudha. Nama dhaabbatu jechuudha. Harki isin dhukkubee yookiin isin haasaa dadhabdanii fira deeftan malee waan dhaabbatu tokko miti jechuudha. Garuu haasonni isin haasoftan daqiiqaa 4 daqiiqaa 4 yeroo haasoftan dhaabbata. Amma deebitanii fuutanii bilbiltu. Daqiiqaa 4tti dhaabbata. Ammas deebitanii haasoftanii daqiiqaa inni fuutanii itti bilbiltu. Daqiiqaa 4tti dhaabbata jechuudha. Kanaaf duraan dura soonni godhuudhaan jechuudha. Miseejii mobaayila keessanii galtu jechuudha. Achi booda jechuudha bakka qalamaa kana kiliikii ni gootanii. Okay, ol irratti jechuudha yeroo haala kana miseejii keessan galtan 900 barreessitu jechuudha haala kanaan yookiin 9 duwwaa jechuudha. Achi booda gadi buutu jechuudha bakka enter message kun irratti 1 2 5 5 achi booda send kiliik gootu jechuudha. Okay, achi booda send kan jiru kiliik gootu. Egaa achi booda haala kanaan ergitu jechuudha. Yeroo haala kanaan ergitan message isin deebisu jechuudha haala kanaan. Yeroo message tokko isiniif deebise as keessa ni baatu ni bilbiltu jechuudha. Abbaatti bilbilta sanitti jechuudha. Biyya keessa ta'e yookiin Itoophiyaa ta'e yookiin immoo biyya keessa jiraatan ta'e abbaatti bilbilta san bilbiluu eegaltu jechuudha. Asirratti wanni isin himuu barbaadu jechuudha.
wanni kun liqii akka isinitti fakkaanne jechuudha. Isinii galee wanni kun liqii riyaala ishiin sana akka isinitti fakkaanne liqii miti jechuudha. Isinii galee gonkumaayyuu liqii miti jechuudha. Haalaan amma isin argisiisun yoo fayyadamtan liqii isinitti ta'u jechuudha. Shari'aan teessan illee waa tokko isin jalaa hin taatu mootummallee wanta'ee waa tokko illee isin hin godhu waa tokko kan hin sodaanne jechuudha. Isinii galee yeroo bilbilli waamu waan godhamuuf jira. Waan godhamu san sirritti akkana hordoftanii isinis gootanii irraa fayyadamtan jechuudha. Isinii galee yoo akkaan godhuun kana hin godhin yookiin akkaan itti dalagu kana itti hin dalagin ni nyaatamtu yookiin liqii isin irratti ta'a jechuudha. Garuu haalaan amma isin argisiisu kanaan yoo fayyadamtan gonkumaa isin irratti liqii hin ta'u jechuudha. Okay, haa bilbillu. Fakkeenyaaf mee Oromoo akka kanarratti haa bilbillu. Yeroo bilbillu eegalee bakka ispikara keessan ol qabdanii seejii seentummaas osoo inni waamin bakka lama kana dhooftu. Waamuu yeroo eegale 9 duwwaa duwwaa ammallee 1 duwwaa 5 6 okay. Seendi kilik godhu jechuudha. Haala kanaan amma yoo kaasellee rakkoon qabu jechuudha. Okay, haala kaasee jira jechuudha amma isin eegale. Haloo. Aloo, Haala habiibi. haala sultan. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Hayyee obsa akkami nagaa fayyaa keetiin? Nagaa fayyaadha barsiisaa mangistii akkam nagaa keeti? Nagaa kooti. Egaa obsa kiyyaa waa'ee deengadda feesbuuk irratti maxxansan argisiisaa jira jechuudha. Egaa wanti sun akkuma argite akkuma ati itti fayyadamaa jirtu akkuma namoonni baay'een itti fayyadamaa jiran jechuudha. Mee ibsa gana dandeessu. Waan gaariidha. Duraan dursee hordoftoota barsiisaa mangistii akkam nagaa keessanii nageenyi kiyya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa geessu. Waan kana waan amma ittiin fayyadamaa jirrudha. Tooftaa dhagaawwanni kun seestama kana barsiisaa mangistiitu baasee haaluma inni isinitti agarsiise shirkaa STC irraa liqii fudhachuudhaan biyya barbaaddanitti bilbiltan jechuudha. Bilbiltanii yeruma bilbilli yaamu san liqii isaan firraa galchitan. Liqiin kan fuudhamu tokko duwwaa 5 tokko duwwaa 5 firraa galchitanii bilbilli yaamnaan ni galchitanii achi booda hisaaba shirkaa irratti haasawtanii jechuun waan kana waan itti fayyadamaa jirrudha. Anillee ammallee itti fayyadamaa jira. Waan gaariidha jeetiin isiniif dhaamu jechuudha. Hayyee obsaa kiyya galatoomii. Egaa sirriitti yoo haalumaan nama argisiise kanaan yoo fayyadaman jechuudha. Dhibbaan dhibbatti ni galaaf jeen yaada jechuudha. Egaa hordoftoonni jechuudha. Akkuma nama isin argisiisanatti jechuudha. Yoo yeroo inni waamu san ifama yeroo inni waamu san yoo hin gashin jechuudha. Egaa bilbilli waame yoo gashitanii jiraattan hin ta'u jechuudha. Sorry. Egaa bilbilli namni itti bilbiltan sun isin jalaa kaase yoo liqii san gashitan hin ta'u nyaatamtanii jirtan jechuudha. Wanni godhuu qabdan yeroo bilbilli sun waamu osoo namichi hin kaasin daftanii jechuudha akka qalameetti haala saniin akkasii eegoo. Gabaabumatti waan kana jechuun fakkeenyaaf shirkaa irraa liqii fudhatta akkuma arroofu isiniif himetti tokko duwwaa 5 liqii fudhatta deemtanii bilbiltan jechuu erga liqiin isiniif seenuu hubattan bilbiltanii yeroo bilbiltan battalumatti osoo bilbilli yaamaa jiru koodii san itti galchitanii liqii shirkaadhaa ofirraa deebistan tokko duwwaa 5 firraa deebistanii yeroo san namni san isin jalaa kaasnaan bilaashuma haasawtanii jechuun waan shirkaa ofirraa deebistanii jirtanii maallaqa keessanis halaalaa takka saantiima takka osoo hin kasaarre alaa hisaaba shirkaa irratti haasawtanii jechuun waan salphaadha kun garuu nama gartee sirritti hubatee galee fi itti fayyadametti waan gaariidha jeetii yaadagaa itti fayyadamaa jirra nutillee. Hayyee obsaa kiyya galatoomee haga dandeenya ibsinee fi jirra yoo hin galanneef gara fuulduraatti irra deebinee ibsinaa fi daqiiqaan keenyallee gahaa jira jechuudha. Amma daqiiqaa 8 fi sekondii meeqa ishiin daqiiqaa 4 waan kennituuf gahaa jira jechuudha. Amma daqiiqaa 8 fi sekondii 20 wayi galee irratti galee. Hayyee kanarratti waan tokko gabaabsee jechuu barbaada. Waan kana daqiiqaa dheeraadhaaf yoo dubbachuu barbaadanii itti deddeebitan jechuu liqii san xiqqishoo dhaabbatanii liqii san itti deebiftanii fudhattanii akkuma roofu jennetti liqii san deebiftanii bilbiltan haala saniin daqiiqaa hedduu haasa'uu ni dandeessan garuu daqiiqaa 4 booda isinirraa kutama jechuu kanumaan irratti dabaluu barbaade galatoom.
Baay'ee galatoomsa illee obsa jiraatu.